أسيقاف اوكي الدقوة يخدم واني تفضل قب أفان اللي تيه جلاني بامنبو سنسيرا وماماتي بر الله أكبر يسوس كريستوس نياتي يا چاتر يا چانتر اني وني غافيا ما فيت اتسي ديبيو اني يا غافي براد چاتر يا ابساكو چانتر رين جيبر اجيف ايش دغبابا سي لا ديبي سايب ساكو اجيف قرطمي دوكا فان يا چاتر يا چانتر لا تو budde jiraate o budde nu nyaate qurxummii miti diimina nyaate sanu nyaannu tu jiraate iyyuu yeroo waan wanni namni gubbaan nyaatamu qoyga wanni gubbaan nyaatamu jalaanni bahaa jaamoon jiru qocaafni nama tokkofa maal egaa exactly Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti wanni afaan illee hundinuu jalaan bahaa jaa wanni Yesuus Kiristoos ni akkamma yennoo kana ni jalaanni baasa ture ibsaa ko duucha masii deebisu jalaanni baasa ture waan namni lama lakki karaa mataa baasan siin jedhaa ibsa deebisaa noo jira karaa gurraan baasa siin jedhaa nama jechuun bira taa'uu keessayyuu garaa isaa keessa udaan taa'aa ture akkamma yennu kanatti akkamma macaafni jiru ibsaa ko kanatti isa bira taa'u osoo hin taane garaa keessa ture akkasuma okkasii mustaaqe ibsaa kiyya dhaggeeffadhu maatu dhaggeeffadhu gaaffiin na gaafatte sirriidha dhaggeeffadhu kaa ibsaa ko gaaffiiti na gaafatte sirriidha Inta tutun dubbii miti beek. Waaqa bir. Inaak akkasii miti. Yoo akkas taate duuba maaliif Abrahaam faati maaliif jaartii sadi fuudhe niitii sadi maa fuudhe. Kootu was gaafadha. Na eegi. Beeta. Na eegi yoo takka na eegi. Adda maal na gaafattaa miti. Addaan maaliif Abrahaam maaliif niitii sadi fuudhe maaliif Waaqayyo dhiiseen Rabbiin maaf dhiisees haga jaartii sadi fuudhu maaf itti dhiise. Was gaafa tokko sababbi intalaa jiri jedhan taman isaa galtu ta yookaan akka man isaa kee jiraattu dogongoreetti kan inni guyyaa sun dhaqee ilmi irra dhaqe. Hin dogongorre eessatti ragaa macaaf kamtu akkas jedhame kitaaba kamtu akkas jedha. Saarayisti ilmi irra dhaqe malee waaqa jedhe. Lakki eessatti waa hin dogongoree kaati jette eessaa fuute ati. Saarayini kenniteefi haadha manaa kan keessi haa taatu jette gabrittii jedhamtu hin beektaam yoo gabrittii wajjin ciisuun hayyamamaadha ture hayyamamaadha eenyuyyuu hin dhoowwu kan eessaa fuutee isaati inni dogongoree eessatti jette mee eessatti akkas jedha duuba. Wasi gaafadho. Maal na gaafattanaa deebisi malee isa kana. Waaqi fulatamitti Abrahaami kakuun fulaan jirtu. Boqonna 12 uumama fulaa waaqetti Abrahaamiyaa. Aga boqota 15 cufayyuu uumama keessatti waaqi waada galakkinni ilmi dhiiraa dhalu. Isaa qofaadhaan Saaraa irraa. Guyyaa keessa ammoo gari yaadi Saaraa gulaa jijjiiramee dhaqettiin jijjiiramee naa kenne quubsaame ragaa naa kenneeti jijjiiramee yaada kan kee osoo hin taane ragaa naa kenne fulaa kam jira sun. Maaniin? Eessatti dogongoree jedha fulaa kamitti dogongoree Abrahaamni dogongoree jedha. Aggaariin malee fuudhee jira beeki boqonnaa 25 irratti. Daaftara 25 irratti Addaami malee kan biraa fuudhee bar. Bitta eegisaaraan doote fuudhe. 25 irratti saaraan dooteetti maal ta'a? Saaraan dootennaan fuudhe dubbisi. Uumama dhaqe. Ammallee waan asiin jedhe wanni yaadu waaqaatiin hin ta'in cufti dogongora sitti hima. Inni yaadiniiti isa eessatti saaraan duutee jennaan fuudhee kan jedhu illee naa kenni ragaa isaa naa kenni naaf mul'isi. Uumamni deemu. Dubbisi. Baasii dubbisi. Eegsii baasa. Booranni kiristaantitti tan ofumaa wajjin rakkata malee isiin illee didde inni illee dide. Yaa Rabbi hojii daawwaa Dhaga uumama 23 tokko.
Tole dubbis. Nacaqas obboleessa. Ayyee dubbis. Saraayin ganna 127 teettee jennaan Abraamiin talaaf kanaanii Ibroonii talaaf kanaanii keessatti doote. Duuba Abraamuun guddoo boo'eef. Abraamuun fuula reeffisii ciisu ka'ee warra hiixii dhaqee waan jedhe anini keessummaa lafteessanii teettu fuula niitii tiyye tawwaalu naa gurgura waan warraan jedhe. Tuwaan awwaalisiiti. Digdamii shan tokko dubbisi paaster. Taan ammoo fulaan inni itti niitii dhibi fuudhe boqonnaa 25 tokkirra. Ammoo eeginni niitii dhibi fuudhe eegi saaraan dooti. Malee kasaaraan jirti irratti hin fuune. Bayboon ammoo in eeyyama. Eessatti eegisaara hin fuute eegisaara hin duute ka jedhu eessarra fuute? Ardha wasi gaafadho. Boqonnaan 21 fuula saaraan itti dooti. Boqonnaan 23 fuula saaraan itti dooti. 23 tokko irratti. Abrahaam ammoo boqonnaa 24 irralleetti yaa jaaree obbayee fuula ga'i. Ammoo duruma deemu. Boqotiin inni rafti fuudhe 25 tokkirra. Tole gaafa san amma mee 25 mazuun dubbisi 25 sunuma dubbisi. Abrahaamuun niitii dhibitaa Ketuura jedhan fuudhe ijoollee isiin dhaltee. Niitii dhibii jechuun maal jechuun? Niitii dhibii jechuun maal jechuun? Niitii dhibii jechuun dubruun fuudhachuu gabaabinumatti. Eegi ammoo saaraan dooti. Niitii dhibii jechuun ta duraa ta biraati gaafa aggaarni jirtii mi gaafsin? Aggaariyaa baasanii beemmana. Maal yoo baate jaartii isaati miti isaa ilma isaa rajaaf jala qabdii mi? Aggaariyaa baasan. Baay'ee kee jirti. Aggaari. Fuulanni waan cuufkan. Tole. Mee isheen tuni isheen amma jette tuni. Mucaa tokko yarra dhale Ishmaayili. Ammoo yaayyuu baase mana yaa baase. Saaraan eegii isin jette baase naan yaa baase. Siileen gar lafa loodhattee achillee daa'imni siilee rakkatee bishaallee dhabee guddoo dhibama. Malee kan waaqa dhuftee gargaarta. Ammoo fulaan wajjiran tan sullee guyyum keessa in barat malee hin fuune aggaari. Amma duuba bakka ati jette suni bakka amma Abrahaamitti dogongore jette bakka kami? Fulaatamitti akkas jedhe. Waan ansiin jedhe. Isa saaraadhaan gorfamee. Eegne waan ansiin jedhe. Waaqi gubbaa dubbatee fuudhin jenneeni yaadi niitii isa gula yaadi saaraa gul deemee tolche. Ammoo akka dubbii waaqaatti nami gaafi yaadu waaqarra gore yaada dogongore. Eessatti yaada waaqarra gore eessatti jette eessatti yaada waaqarra gore naa kenni ragaasaa. Fuula inni waaqi itti dubbatee fuudhin jenne waaqi akka isaa qosii kennedheen suni. Maal waaqatu dubbatee fuudhisiin jedhe? Waaqatu dubbatee fuudhisiin jedhe? Maal waaqa dubbatee fuudhisiin jedhe? Yoo tiyyi lakki sun iyyuu jiibi lakki gara kiyya. Maal nabiyyootaan dura waaqatu dubbatee tokkoon fuudhi kan intalatana fuudhi jedhan nabiyyiin bara akkuma raagota jechuun bari akkuma kiyyaa keeti filatanii fuudhan. Akkasiin jedhe eessatti Abrahaamni dogongoree kaati jette dogongoreeti ka jette eessarra jira fulaatamirra jira. Ani beektaa Abrahaam itti murteessin cubbuu dhibii itti murre ammoo waan asiin jedhe Abrahaam fula sunitti. Niitii tan kadhatee yookaan dhaqee akka durbaa akka saara faamilii irra fuudhu suni dhaqee aggaarii tan faamilii aggaarfaa dhaqee barbaadee irraan fuudhu hojjattummaan isa jirtu guyyaa keessa. Hojjattuu duraayyuu abbaa maal maatii bira dhaqanii maatii bira dhaquun barbaachisu hojjattuun beektu moo seera Musee keessa iyyuu jira. Yoo siin sila karaa qajeelummaatiin
karaa qajeelummaatiin addaamniituu fi tolfatee sila Abrahaamniitii fi tolfatee Kara sila maka qajeelu ta'e jeelummaati biyya keessa gabrittii jedhamti yoo yookaan biyya hojjettuu keessa hin jedhamti baatu. hojjettuu jechuuni na dhageeffadhu quubsa hojjet hin beektu malee ati yoo hin beektu taate malee seera Musee boqonnaa seera keessa deebii boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irraa kaaftee yoo dubbiste ati yoo boojite dubartii takka yoo boojite dubartii isa wajjin hin rafta ji'a tokko qulqulleeffattu eegdee ni rafta. Kun seera Musee keessa jira. Seera Musee eenyu katabe, eenyu buusee, eenyutti kenne. Waaqatu itti kenne jettee amantaa miti. Akkanuma akkanaa miti. Kanaafuu amma mee bakka Abrahaamin takkasii boojine dubbisa bee. duuba ammaani. Mee bakka takkasii dubbisa. Abrahaamin boojin. Mee bakka takkasii dubbisa Waan attaatu. Iyyoo. Boojuu qofaanii miti gabrittiin kan argamtu ati waan kanarra quban qabdu natti fakkaata. Iyyoo uumama boqotu 16 boqotu 16 achi argatta fulaa waan ajirii sun. Achi callaa irratti. Turi mee yeroo takka naaf turi. Maal jedha seera Musee seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 10 irratti yoo ilma isaatiif ishee filate ammoo mirga intala ofii isaatiif kennu isheef isaa kennu jedhe yoo niitii biraa fuudhe immoo niitii isaa kan jalqabaa sana nyaata uffataa fi mirga niitiif manu ittiin hir'isinii jedha. Seera Musee seera ba'uu irratti jechuudha. Niitii takka jalqabaa sana haa jajjabeessee nyaata isiin hir'isin malee niitii lammaffaa yoo fuudhe rakkoon qabdu jechuudha. Seera Museeti beek. Eegduun ammoo duuma Abrahaamin fuune eegi. Abrahaam niitiin fuuni baratee. Abrahaamin sirraa dhabeeti bira kute ani sirraa dhabeeti bira kute. Ahaa yaada kan keetiin ati akka yaada kiyyaatiin dogongore jechuu jirta malee ragaa kitaabaan qabdu. Lakki uumama boqotu 16 si dubbisa. 16 uumama. 16 irra dubbisteeti amma dabarre bira dabarre eega kennuun ta'e bira dabarre. Hin dubbifne hin dubbisa caqas. Okay dubbisi. Saaraayin niitiin Abrahaamu ijoollee intaltissee tokko tagos Misirii qabdi. Intaltissee tagos Misirii qabdi jedha. Saaraa namni kun amma. Ta maqaan isii Aajirii. Saaraan waan Abrahaamuun jette aabboo waaqii ijoollee tokkollee naan kennine. Tisitti tan baradhi jetteen baradhi fuudhin jenneen baradhi jetteen akka isiin ilmaan naa dhalti. Abrahaamuun waan isiin jette ta'e Saaraani Aajirii Abrahaamu kennite akka isiin niitii isaa taate wanti inni eegi Abrahaamuun gannu kudhan laaf kanaanii keessa taa'e Abrahaamuun Aajirii garaacheesse. Isiin garaachoftee. Maara niitii isaa taatee jedhami kun maal ati eessaa fiddaree ati fuula kamii fiddee taati niitii isaan taane jetta addu. Niitii isaa akka isiin niitii isaa taatee jedhe kunoo. Yaadi waaqaas keessa hin jiru kun yaadi saaraa malee yaadi waaqaas keessa. Ati amma yaadi waaqaa yaadi ebalu yaadni waaqaa maal inni jennaan illee yaada sanillee dubbachuu hin dandeessu. Yaada ishiiti jecha dura maal yaada isii taate waan hayyamamaadha kun. Waan dhoowwamaadhaa miti. Duuba fuulaatamii fuutee Abrahaam dogongore jette seera kamirra dhaabbattee Abrahaam dogongore jette. Matama keessa asuma keessa fuutee tuman kiisima keessa Abrahaam dogongore. Laakki maalii wal dhaggeeffadhu kaa awwal. Dhaggeeffadhu maaliif hin dogoggorre lakkoofsa afur irratti alaa sirreessee dubbisa 16 lakkoofsa afur irratti. Inni Aggaar bira ga'ee isheenis wantichi laa jalqabarraa lakkoofsa 3 irraan kaasa. Saaraa haati manaa Abrahaam hojjettuu ishee Aggaar ishee mana biyya Gibxii sanaa fide akka haadha manaatti Abrahaam abbaa manaa isheetiif in laattee kunis Abrahaam biyya Kana'aan keessaa waggaa 10 erga jiraatee booddee ta'e. Inni Aggaar bira ga'ee isheenis in ulfooftee ulfa ta'uu ishees ofirratti argitee giiftii ishee ulfina dhoowwatte. Kun lakkoofsa afur irrattidha. Saaraayi kana irratti Abrahaamiin anatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif kenne isheenis ulfa hin taate jedha. Erga Saaraan ittiin jettee dhiisame takkaa waliin beekan kanaan dura.
Kanaaf haadha manaa tokkitti Tole qaba Saaraa bicha. Abrahaam seera kam cabsinaa fi amma gabaabsinaa fi Daani'el seera kam Armatti yeroo takka nam seera tokko dhabdeedha. seera cabsinaa himeti. Seera inni cabse Saaraa kan inni kennameef haadha manaa Wallaala tokkicha keetii haadhi fedhe, manaa isaa immoo wallaala Saaraadha. Saaraadha. Seera cabsinaa fi Obboleessi misiin jedhe seera beektaa waan seera jedhamu. Seera jechuun dubbii dubbatamee Laal, bara akkana shanirra- waan jedhamee tokko. Yoo shanirra siin boqonna qajeeltu shanirra waan jettu jennaan Saaraayii waan Okay, Abrahaam mee jette kana dhiisiiti kana dhiisi yeroo takka mee kana Yoo kana dhiisiiti dhiisu. sii tarkaanfadha. Armatti Mee kana Abrahaam malee yaada sii gongoru, tarkaanfadha yaada yeroo takka gongoru. na eegi qubsa na eegi kalaas. Qajeeltu Akkasiin shanirra jedhe dogongoro. Shanirra dogongoro. qajeeltu Shanirra wayituu hin dogongoro. dogongorre qajeeltu wayituu duraan hin turre dhiisu ofirra kana waan kiisii keessaa ta'u jirtu. Kaata si eegu tureeti Afana. situ deebisuu hin dandeessi. Uumam 16 chapter 5. Achitti Nampi yaa takai. wallaaleeti dubbii waaqa. Yaa wallaaleeti achitti yaa wallaaleeti. Naan fitaka. Shanirra yaa wallaaleeti. Ta'uu ishee ofirratti Ijoolleen hin naga argee. qabdiisa. Amma ijoolleen kennaa isin hin jedhe deeqamee isin karadhe amma immoo hin arganneeti jidduu kanatti rakkachuu jirtani. Mee bakka biraa si ce'a isin jechuu jira qubsa yeroo takka na wajjin deemu. No. Na wajjin deemu. Maaliif tamam? deebiidha waan Awwalee ta'eef. awwalee awwalee fi Qabu walumaa gala haadha Awwalee manaa lama akkasii kenname hin jiru. akkasii. Haadha manaa tokko qofa cubbuudha sana ol. Abrahaami waa eessa wallaaleeti yaa sii kenne uumama 16 shanirratti. Saaraa waan Mee jettee marraati akkasiin jedhe wallaala keessa hin ta'eef ajiriin ceernaa dhabdeet achi dogongora Abrahaam. Itti akkasiin murtee jedhe mee Saaraan ta biraa sii kenna. Mee ta biraa sii kenna ta biraa sii kenna deema. Mee wanna na wajjin bani seera uumamaa boqonnaa afur lakkoofsa 19 na wajjin bani mee yeroo takka. Ayyee. Maan jedha. Uumama 4:1. Afur 19. Kudhan sagali. Afaan isin galuu dide yaa ijoo loqoda booranaan dhabdanii. Loqotu fi dadhabanse. Abshir. Anatu achi sii dhufa. Amma islaantitti tana. Areeroo boosa roobeettaa. Lamlikiin nadhaa Nadheen. nadhee lam fuudhe. Lamlikiin nadhee lam fuudhe. Taqara maqaan adantaani. Aada. Adantaani afaan Booranaatti akkasi. Maqaan Taantiila. sila adani yabiila dhalte. Inni abbaa warraa Meeqa fuudhee jedha. Meeqa fuudhee jedha. adantaani limlikiin Meeqa fuudhee jedha. Niitii meeqa fuudhee jedha. Nadheen meeqa fuudhe. lam. Kunu Lemiliki. maarree kunu macaafa keessa jira gusiin jedhu maaf hin dandeenye reeti. Kunu nadheen lama fuudhe. Ati beektaa dubbiin siin galle. Maaltu naan galin nadheen lama fuudhe jedhee dubbiin siin galleen maal nadheen lama fuudhi deemiti jedhe. Booranni guutuun nadheen Ati- lama fuudhaan nadheen. Booranni kiristaantitti iyyuu osoo fudhate ka kiristaantitti fudhate iyyuu booranni lama fuudhuun dhiisu ati fumaa rakkatta malee jidduu kanatti. Duumayyii Atuu Waan nama taate. qabda yoo tan. iyyoo an tokkum qaba tokkotti kakuu waaqa fuudha akka bayboon jettu ati beektaa jecha Boorana keessa deemaa ture an beektee boorana sirri beeka. booranni ammallee waan dharan fedhu beektaa wam dhugaa gulyaa yoo dubbii waaqaa dhugeeffatellee sunumirra dhugeeffata ammoo aadaa anam waan aadaa boorana dubbachuutti hin jiru wannan dubbachuu jiru baaybiliyaa. Baabiliyaa Yeesoo Kiristoos reefu waan seer Muusaa mizima Baabiliin maal jedhe amma? Baabiliin maal jedhe amma lama fuudhan jenne amma? Lak beekta amma wanni Yeesoon dura ta'e waan Yeesoon dura ta'e kaagdoo Yeesoon hin dhufin dura ta'e gaafas hin jiru. Gaaf Muusaa sun fan jiru gaafa milikii kan fan jiru. Warri duraanii ammoo Yeesoon illee afaan baafatee lama fuudhinaan jenne yoo Yeesoo duuka bu'uu barbaadde ammoo yoo Yeesoo duuka bu'uu barbaadde hin fuudhin. Yeesoon hin fuudheemi hin fuudhin dhiisi. Eegme hangaafiin an si gaafadhu.
Maal na gaafatta? Gaafii an si gaafadhu. Atini waan nadheenii kana maaf akkana dubbattee lakkisuu didde faayidaan nadheen lamatummaan taa fuula quraanaatti nadheen faayidaa wayii akkas qabdi gara jireenya waaqa gulatti keessa akka waan nadheenii kan callaa akkana haasofta. Adoo waan Yeesoo Kiristoofaa dubbatte hoo. Okay. Islaamaa miti waan nadheenii kaasa'u isi keessani malee nuti maal nadheen wedduu caalusuu jiru ati waan nadheenii haasaa islaamni naan jettaasa. Wedduu caaluun beekumsa jaalalli kee akkanaadha malee mee tana nan haasofsiisin tana nan dubbisiin hin ceeraan tana nan dubbisiin akkisiin jee. Yoo allee waan hamtuun dubbadhu. Waan hamtuun dubbate nama geessineeti wama dansaa dubbadhuuti na biraa deebi malee. Amma kitaaba Qorontoo keessalleetti waan nadheenii Paawuloon diidessee dubbate boqonnaa 7 irratti sullee yoo danda'u. Amma ati Yesoon dhugeeffattaati. Naa. Hin dhugeeffadha. Yesoo maal jettee dhugeeffatta? Waaqa jettee dhugeeffattaayyuu? Waaquma samiif dachiillee uume moo? Sunum. Waaqi meeqa si biratti? Tokko. Tokkuma suntu dhufee Maryama keessaan dhalate? Kanuma tokkochum suni Maryamu keessaan dhalate. Kan du'e illee sunumaayyuu? Kanuma. Duuba Yesoon yeroo kadhatu ammoo gara waaqaatti ol ilaalee yaa abbaa jedhee kadhatu sunuu kam? Maali? Yaa abbaa Yesoon gara waaqaatti ol ilaalee yaa abbaa gara fuulaa waaqaa kanatti ol ilaaleeti gara samii kana gartee yaa abbaa isaan waan hojjetan hin beekan isaaniif dhiisii kan jedhu sun eenyuree waaqi tokko suni dhufe Maryamurraa dhalate du'e eegi jette ka gubbaadhatti inni yaamu sun gara fuulaa waaqaa kanatti ol ilaalee yaa abbaa ka jedhu sun kamire? Inni yaa abbaa jechuun isa sun waa waaqa ta'us dhoowwaatiin inni garuu karaa hedduun ilma namaatiif mul'isuudhaaf karaa hedduun karaa Yesoon ufitti nam mul'ise hin dhiyaatu. Karaa fayyinaa ta'u. Maantu karaa hedduun mul'ise? Namni Yesoo malee waaqi biraan ni jira? Akka ati jettu? Waaqi tokkummaan inni Yeesuma. Yaa abbaa ka jedhu sunoo kam? Isumatti ufnam mul'isaan ufnam garsiisa. Jechi yaa abbaa jedhan sunuu namni yeroo sunitti hamaan waaqessuu jiru. Adoo Yesoon hin dhufin hin duratti namni abbaa kam yaamuu jira. Abbaa koo ka inni jedhu kam inni dee ani gara waaqa kooti waaqa kiyyaa fi waaqa keessaniitti gara abbaa kiyyaa fi abbaa keessaniitti ol nan ba'aa jedha gara fuulaa waaqaatti ol ba'aa jedha waaqa kiyyaatti ol ba'aa jedha. Waaqi isaa kun kami? Inni sababu foon uffatee akka namaatti mul'ateef akkuma kitaaba Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti dubbata. Maantu foon uffatee? Dubbiin nam taatee foon uffattee jidduu teeniteet nu karaa suniin guddin waa agarree akkuma jedhani inni karaa fooniitiin nama fakkaatu malee hafuuris kee jiru waaqan nama keeka duniyaa sina keeka. Maantu foon uffate? Maantu foon uffate? Maantu foon uffate? Yeso. Yesoo wanni jedhamtu hin jirtu osoo Maryamurraan dhalatti Yesoon ni jira. Maantu foon uffate? Maantu uffate? Waaqatu uffate? Waaqi hafuura. Ergi waaqi hafuura ta'e akkami foon uffate jettare? Foon ka uffatu lafee malee hafuura akkamitti foon uffata? Foon kee amma hafuurri ni uffata? Waaqi hafuura. Foon akkami uffataree hafuura erga ta'e waaqi hafuura? Ka foon uffatu ammoo lafeedha. Waaqi lafee ta'ee foon uffatamoo? Namni foonii danda'ee hafuuri hin argu. Yoo hafuurii foon keessa hin taa'in. Foon lafee irratti ijaarama kaala. Foon kee mee akkana tuqii ilaali. Foon kee lafee irra jira.
waaqii hafuura ergite akkamitti lafee ta'eetiin lafee ta'ee hin caba hin tuttuqama waraanamee jiraami yesoo erguu yeroo waraaname san lafee isaa cabee tureemi foon isaa lafee irra maan uffate amma bakkeen si gaafadhe bakka tan sababaa inni waraanameef sun taane maan uffate maalitu foon uffate Iyo sunu sii jib. Sunu sii deebisa. Gaafiin te sirri sii deebisa. Deebin isii tan. Jalqaba gaafi yeessoon hin dhufiniin duratti hafuuri waaqa raagota keettaa hojjechaa ture Muusaa fa'a nama akka Isaayyaa fa'a. Warri illee nama keessaa hafuuri waaqa ta'a. Kawara keessa dubbatee warra gubbaa taa'ee kitaab sun cuf qor waaqumatti warra keettaa tokko Muusaa gaafi ni ree abuyya satisu kan ree gaar gubbaa jiru waaqii biddaan itti mul'ate. Guyyaan irree waaqa sargatti sun waaqumatti itti dhufee Muusaa keettaa'ee ulee isaallee gubbaa taa'ee galaan gargar kuti. Raagotii waaqaan dhiyaatta kitaaba kee jirti. Ammoo cufayyuu kitaaba ha qorteeni barnoota lafa odon ta'inu hafuur waaqaatti onne waaqa keettaa'ee. Muusetti yeroo Muusetti dubbate suni isatu ibidda ta'e itti mul'ate ammoo ibidda keessaan itti mul'ate. Ibiddi sun ibidda harki nama bobeesseennin waaqinaaf ibidda fudhati. Foon yeroo suni foon nama dhufan. Waaqi ibidda ta'e mul'ate. Ibidda gurbii keessa boba kitaabi. Ibiddi gurbii keessa bobatan keessa qoonqoon dhufte. Sitti hima waaqi gaafas iyyuu Musaayyaa mul'ate ammoo yeroo sunitti foon namaatiin mul'achuu hin barbaanne. Marroo Israa'elii laf Gibxii keessa baasuu barbaadee. Waaqii ibidda ta'ee siin jedhe gabaabsi ubsa. Waaqii ibidda ta'ee. Lameessoo tokko waaqii ibidda fakkaateetti mul'attisu waan riilii waan baay'ee gubbaa jiraate. Naa kenni ragaa isaa naa kenni. Ragaan isaa tan bayis nuyaas. Abbo yaa jamaa ijoolleen waan kana inuma yaadaa iyyuu ijoolleen boorana tadaawaa gootan ijoolleen areeroo ijoollee yaaballoodha. Sagantaa isinii qopheessinaati yookaan mana iyyuu isinii beeksifna. Ijoolleen muraasni dubbisaati warri areeroo isaatii godhadhaati. Booraa kanatti lallabaa sirriitti lallabaa booran. Walqixxeessaati ijoolleen asirra jirtan kana dhaga'u jirte. Bayisaa sadi tokko. Dubbiseeyye. Lamirraa dubbisa. Yookaan tokko gaaf tokko Muusaa irree soddasaa yeroo qaalluu miidiyaatisu inni reesun lafa loo keessa gama ila aduu facaase. Reesuni gaar qulqulloo Siinaayi baate jennaani maleekaan abboo waaqaa wadhakkaa gurbii keessa akka ibidda boba'u itti mul'ate. Muusaani walakkaa keessaa jedha malee keessaatti mul'ate jedhama yoomi ibidda ta'etti mul'ate dha. Wadhakkaa keessa dhaga'i caqas muksuni haboba'u ammoo hanquban ati booranni sobu jirta kanaas amma nagay na caqas infi taddaja infi ino baasa caqas Muusaan mamee waan ufiin jedhe muku kunin kunoo in boba maaliif hin guban eegi itti dhiyaate waan mamaa hallaala abbo waaqi akka Muusaan dhiyaatu argee jennaani Muusa jedhee mukaan keessa is yaameedha. Muku bobakaan keessa waaqatti is yaamuu jira caqas is yaameedha. Muusaan waan jedhe ani duuba muka keessa isa yaame jedha malee ati akka jette sanii miti. Akkati jette waaqii ibidda ta'e jette. Ibiddan taane waaqii keessatti mul'atee jedha fulaa sanitti. Sanuu ergamaa waaqayyootti itti mul'atee jedha. Ergamaa waaqaatu itti mul'atee jedha. Na caqasin fixaa. Na caqas.
waaqni Ati dubbi keessaa jirtaadhiiti fudhachuu kumsa. mul'ate. Isi an Baayibul dubbisuu jiraani waan mataa kee keessa haasa'uutti hin jiru. Ani ni Mataa abbo keessa waaqa haasa'u kan jirta ta'e. qaata kunoo qaata irraa akkanuma si eegaa mi'an. Mataa keessa haasa'u jirta macaafa dubbistee osoo kitaaba hin dubbisin. Amma macaafa irraa Eegduu ta'e dubbiste amma maal siin jedhe maal siin jedhe amma wasi dubbii dhugaa gaafadhaa. dubbatu bee. Ibiddi sun harki namaa hin bobeessin. Ibiddi sun sababi inni boba'eefi ibiddi sun yoo waaqa kee ibiddi sun gara waaqaatti dhufe. Ibiddi yoodhaan kan namni sagalee itti dhaabata kan hin se'in. Yeroo sunitti waaqi bifti inni kee taa'ee mul'atu bifi ibiddaati. Inni ibidda arga malee waaqi hin argu. Inni ibidda arga malee waan dhibi hin argu. Ammoo qonqoon achi keessa baatu ta waaqaati. Ibiddi suni Dubbiin waaqa moo fulaan waaqaa miti? Gabaabsi. Ibiddi sun waaqa moo waaqaa miti? eentu kee jira eentu dhufeen ibiddi sun gaafii si gaafadha. Allahu akbar. Bekka dhiisi ati kalas dhiisi ofirraa amma. Ati amma takka dubbistee nu hubachiisutti hin jirtu takka akkanumatti haasa'u jirta. Ani waan akkanaan jaalladhu beeki. Wanni haasa'u Waan jiru macaafni kan kee jedhu waan macaafni kee jedhu gaddiraa biti dubbadhu. Akkami kiristaantittiin akkana jettuu hin jirtudha. Ibidde waaqayyoo ibidde ta'e kan jettu hin jirtu. Amma kan fuula kan si gaafadhe gaafii duraatti si deebi'a kana dhiisi waan bu'aan qabne. Kan si gaafadhe Iyyoo waaqayyotu amma waan qajeeltu. na dhageeffadhu. Ati waan qajeeltu Maantu foon uffatee jedhe si gaafadhe gaafii xiqqootu. Kana qofa naa deebisi. Nama biraatti dabarra. beek ani beekta waan ani siin jechuu fedhe awwaan ati na gaafate mizimaa kitaabaan sii deebis tokko wanni ammata kiyyaan deebis hin jirtu. Amma atiin gabaabinumatti waaqummaa Yeesoo Kristoo kitaabii ibsin dhiyaatu. Akki Yeesoo waaqa. Yeessoon waaqaa miti yeessoon namaati ani nama jedhee dubbata. Akki siin jee maantu foon uffatee dhalate. Kanuma naaf himi. Yeesoo Mariyaam dubri qulqullitti irraa maleekaa waaqa dubbattee Yeessoon maali? atiin Yeessoon deessaa maali? dubbattee dhalate. Yeessoon maali? Yeesoo. Yeesoo Nama moo waaqa. waaqa? Waaqatu foon uffatee Foonni foon nama nama? ta'u malee hafuurris kee jiru waaqa. Hafuurris kee jiru waaqa. Hafuurri hin gartu. Waaqatu Hafuurri ammoo fooniin. foon uffateeyyuu. Ee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه المقولة من هذه الأشياء المتفوه Ijoollee بها إنا saagatini. لله وإنا إليه أنا Ijoollee- سنانا سنبيك زي بزي أكيسي جد ربي كينا هاتيك سوارة جد كان الراس إنجد أكم دوبا أكم تدوبا واقي فون نما وفتا فون تن وفتي واقي ديما Wanni uffatuufi armaan durattu أكم qara waaqaa foon hin uffatini. واقي هفورامي أكت بيكتوت Hafuura ammoo hafuurri kunini armaan Waaqee durattu hafuura foorraa eeggatee akkamitti foon uffata foon ka uffatu foon lafee irratti ba'a malee hafuura irratti hin biqilu lafee irratti biqile yesoon illee lafee qaba yesoon illee lafee isaa irratti foon biqile malee hafuura irratti hin biqille. Dhageetta waaqi adoo yesoon adoo foon hin uffatin hin durattu waaqi qara foon keettaa hojjechaa ture foon raagota warraa dhaabbarra dhalatan raagota iyyuu keettaa hojjeta ammoo dhumirratti duri foon inni keettaa hojjesulleen kan Muusaa Waaqi foon keessa taa'een hojjetu maal taate waaqi foon keessa taa'een hojjetu a'uudhu billaahi. Indogongo waaqi foon keessa hin taa'u. in hojjeta. Hafuura waaqayyootu ta'a malee akka macaafi jedhutti waaqi nama keessa taa'een hojjetu. Hafuuraaf bitta waaqi tokko. Hafuura waaqaatiif waaqi tokko. Waaqni qaban garagaraati. Hafuuraaf waaqni tokko miti maal taate ati qubsa. Hafuurri waan kennamu. Eegme wasi gaafadho. Hafuurri waan kennamu ibee wasi gaafadhuun dura ragaa siif kenna. Mee Isaayyaasi boqonnaa 42 lakkoofsa tokko dubbisme. Hafuura isaaf kennaa jedha. Hafuurri isaaf kennu eenyuuf yesoodhaaf hafuura kennaa jedha. Hafuurri waan kennamu wayit kennaa giiftii. Giiftiin beektaa mi'as? Giiftii waaqii Annoon yesoodhaaf kennu keessaa tokko. Giiftii. hafuurri sun eenyu? Hafuurri maal hafuuraati sodaa waaqayyoo. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa tokko irra dubbisanis lakkoofsa tokko irraa kaasii dubbisi. 11 lakkoofsa tokko irraa kaasii haga ja'a dubbisi. Hafuurri sirriitti si ibsa. Hafuurri sodaa waaqaa qabaachuu, beekumsa qabaachuu, ogummaa qabaachuu, hubannaa qabaachuu,
gorsa fudhachuu isa kanaatu hafuura jedhama. Hafuurri waaqaa isii kan. Hafuurri waaqaa isa kan. Akka Baayiboon jettutti Akka hafuura jechuun baay'ootti si dubbadhee mi'anu Isaayyaas boqonnaa Holy 11 Spirit, irra jira inni kun. Holy Spirit is God. Hafuurri waaqa. Hafuurri waaqaan itti maal taateeti? Maal taate? Hafuurri ni kennama. Yesoon maal jedhe? An abbaanan kadhadhaa akka hafuura isa isinii dubbatu isin ergu isin hafuura jedhaan akka macaafa keessanitti hafuura jedha. Sammadee mee akka isin jettanitti si galtee waan baay'ee jira. Amma isa kana muslimtoonni waan jedhan jiranii isin waan jedhan qabdan. Hafuurri fulaa hundattuu waan kennamu wayiiti malee waaqaa miti. Waaqin kennama. Waaqa eenyutu kenna qabe? Waaqi kennama. Waaqa kennamu jira. Waaqi karaa hafuuraatiin nama Waaqin kennamu. taabitta foon. Iyyoo Waaqin kennama. Waaqin kennama. waaqi hafuur ta'e sekeetta wanni kun beektaayi qalbii Waaqin kennamu. yoo Waaqin nama waaqi keessan taa'u abbo. Hujii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 42 irratti maal jedha? Waaqi mana harka namaatiin hojjetame keessan taa'u jedha. Waaqi guddaa. Mootota tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa kaasee dubbisi. Maal jedha wannaan eenyu kana Salamoon maal jedha? Sigaltee ati bantiiwwan waaqaa isa bantiiwwan waaqaa ol jiran keessa iyyuu hin jiraattu jedha. Kuniyyuu sin danda'anii jedha sanirra guddaadha jedha. Bantii waaqaa keessa iyyuu hin jiraatu waaqi. Waa hundaa ol jira. Hundumaa ol jira. Ximaatos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa kaasee dubbisi. Inni waa hundumaa gararraa jiru jedha. Waa hundumaa gararraa jiru. Kan waan hundaa ol jiru jedhee dubbata. Waaqi waa hundaa gararraa jira malee bantii waaqaa keessa illee hin jiru. Dachii keessa illee hin jiru. Hafuura isaatiin ammoo dachii irratti naman qarqaara. Ruuxii kan jedhamu san fakkeenyaaf ogummaa siif kennaa, hubannaa siif kennaa. Hafuurri waaqaa si keessa jira jechuun isa kana Isaayyaas boqonnaa 11 irratti dubbatamee jira inni kun. Qabadhu mee lakkoofsaan si hima. Isaayyaas boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 1 irraa gajaa dubbisi. Hafuurri waaqayyoodhaa kan kennamaaf kennamu. Hafuura hubannaa, beekumsaa, ogummaa, gorsaa, sodaa waaqayyoodhaa jedhee akkasii dubbata. Hafuura ja'a dubbata gosa ja'a jechuudha. Isa kana hafuura jechuun hafuurri si keessa jirtu isa kana. Waaqayyo hafuura ogummaa siif kennu si galtee akka hubannaa siif kennu isa kana malee akka xiyyeettu isaan hafuurri waaqayyo wayitu dhufee nama keessa hin taa'u. A'uuzu billah. Waaqayyo maal osoo nama keessa taa'e maaf Yesoon ol ba'e? Yesoon gara waaqaatti ol ba'e oguu jedhama. Muusaa eentu seera 10 itti gabbuusi. Waaqa. Fooniin dhufeetti buusi moo hafuuraan dhufeetti buusi? Ergamaan ergamaa itti ergi. Gaar Siinaa irratti Akka macaafa keetti si deebisu jiraami. eegme ergama waaqaa dhufeettiin seera 10 itti kenne. Ergama waaqaatu itti dubbate. Guyyaanni guyyaa 40 gaar Siinaa irraa ba'ee waaqa kadhatee hafuulli isaa aduu ta'e ergamaatti itti dhufu moo waaqi hafuuraan itti dhufe? Waaqi itti mul'anne Muusatti mul'anne Muusaan natti mul'isii jennaa waaqin dideen. Ifi fuulli isaa gubbaa jiru sun eessaa dhufe? Bifisuu fuula isaa gubbaa jiru sura eessaa dhufe? San rabbitu waaqatu itti godhe san maal nu ilaallata sun? Waaqi maal jedheen bakka sani Muusaan maal jedheen? Muusaan ufnatti garsiisii jennaan si arguu barbaada ufnatti garsiisii jennaan maal jedheen duub? Seera lakkoofsa boqonnaa 33 irra jira. Maal jedheen? Yoo hafuurumatti ba'an sun itti erga taa'u kumsa akkasii miti. Maal jedhee deebisee? Natti garsiisii jennaan si arguu barbaada jennaan maal jedhee waaqayyo waaqi? Maal jedhe? Ati fuula koo arguu hin dandeessu jedheeniimi? Akkaan. Okay. Fuula qaba moo hin qabu waaqi duub? Qaba moo hin qabu? Hin qaba. Okay. Tamam. Garuu
wagguu an akkana dabru ati duyda kootiif harka koo arguu dandeessaa jedheen duyda koo arguu dandeessaa jedheen Museen wagguu Waaqayyo akkas dabru duyda isaadha arge duyda Waaqaatii fi harka isaa guddaa san arge jedhaami. Lipheetti jechuudha. Afaan kenna. Lipheetti jedhan. Yoo akkana Musaanii. Eega harka qabaata amma Waaqii harka qabaasitti harka qaba lipheetti jettu san qaba fuula qaba. Duuba Waaqi tokkichi jiru siisa kan inni sun guddaa fuula isaa arguu namni hin danda'u. Eenyutti illee mul'atu Waaqi amma fuula qaba. Duuba wagguu Yesuun Waaqi tokkichi sun na dhageeffadhu na dhage takka taate na dhage. Yaa walii galee si caqasaa na dhage si caqasaa na dhage si caqasaa na dhage. Duuba Waaqi eega fuula qabaate fuula eegi qabaate harka eegi qabaate lipheetti eegi qabaate akkati jette eegi kana qabaate Waaqi dhufee foon uumamaa uffatee wagguu jette fuula isaa san eessa kaa'eeti kanamaa uffate. In danda'ama. Kitaabatu jedhan danda'ama. Akkamiin eessa kaa'e fuula isaa eessa kaa'eeti kanamaa uffate. Sii jiba Mariyaamin iyyuu ka ergaan tun itti dhufte. Na caqas Mariyaamii waan jedha afur qulqullootti si gaaddiseessa ati dhiira dhaltennaan wanni kun akkamiin taatee tan dubra. Waan hafuuraati malee kuni waan waaqa si gaafadheen fuula hafuuraan dhaqin. Waaqii fuula qabi eega jette fuula san eessa kaa'eetiini fuula san eessa kaa'ee foon namaa uffatee siin jedhe gabaabsi. Sitti mana caqas Waaqii yeroo Museetti mul'ata qabaan suni Waaqi fooniin dhuguma yoo akka fooniin ati argu akka ati fooniin laayif gartu inni sitti mul'ate indoota dandeettee hin gartu ammoo karaa hafuuraatiin Waaqi foon nama keessin ta'a karaa hafuuraatiin foon nama keessin ta'a onne nama keessin ta'a. Duuba fuuluma isaa saniin nama keessa seenaa. Na caqas inni ammaan tana foon ammaan tan inni Mariyaamu irraa hojjetu suni foon yookaan dhiigi namaatii fi dhagni nama keessa dhufeeni foon hafuuri qulqulluuni gara Mariyaam keessa tuumu isumatti uumate uffate malee waan yookaan Joosef illeen yeroo suni kadhachuu jir malee Yuusuf illeen yeroo suni kadhachuu jir malee hin fuunu. Duuba dubbiin tan irra deebi ilaali Yaaqubsaa dubbiin tun sirrii midha akka jettu waa lama si qabe fuulli Waaqaa sun eessa jirti siin jedhe Mariyam keessa turte fuulli Waaqaa. Waaqii Baayiboo keessatti bif tokko callaan hin hojjetu. Akka bifti achi asii haa ta'u akkisiin jedhe irra deebisi qaba. Waaqi fuula qaba. Nadhage Waaqi fuula qaba. Fuuluma isaa san wajjiin Maryamin seene Maryamin keessa seenee iyyuu siin jedhe. Hafuura karaa hafuuraatiin hin danda'amu. Hafuura maali? Fuula siin jedhe. Fuuli Waaqaa Waaqi fuula isaa wajjin seene fuuluma usuu qabu kana seene gara Maryam keessa. Ati beektaan foonii yaadda. Hafuuraan salphaa ammoo hafuuraan. Ati maali yaadda maana? Ani kana akka kiyyaa sin gaafanne ani. Muuse Waaqi fuuli qaba jette fuuli isaa fuuluma isaa saniin seene Maryam keessa siin jedhe. Ati maali yaadda maana? Waan biraatti yaadda. Dhagaye guddinnumisa suniin ulfinnumisa sun waliin gara Maryam seene addunyaa fayyisuu fedhe gad ba'e. Fuuluma isaa saniin seene fuuluma osoo qabu fuuluma isaa saniin seene duuba. Fuuluma isaatiin seene Waaqi fuulii qaba jette. Fuuluma isaa saniin Waaqi harkuma isaa saniin fuuluma isaa saniin Maryamin keessa seenee taa'ee baatii 9 taa'ee bahee. Bitta dubbuma baataatiin mar 15 deebi'u jirta. Tun fuula Muusaa tobbaatee fuulaan jiru fuula Yesuus. Dubbiitu bakka tana bakkummaan ansi oofaa oole bakkee na beek. Bakkummaan si hojiisu barbaadu bakka tana beek. Waaqi fuula qaba jette asii ol jiraa siin jedhe fuula qaba harka qaba jette duuba eegi harka qabaate eegi fuula qabaate macaafa irra dubbifne atillee amante si galtee akka kana dubbatu. Yoo dubbii waan jettu kitaaba Luqaasii boqonnaa 18 qajeeltuu 27 wanti namaan hin taane waaqaan taatee Luqaas chapter 1 verse 37.
Kalaas dhiisi Wanti bakki waaqni tana naa tolchuu hin deebisuutti hin dandeenye jirtu. tokkolleen hin Fuuluma jirtu. isaatiin seenee siin jedhe bakka ta'e fuulaa tana naa deebisu fuula Bakka isaatiin seenee. dandeettii waaqaatiin wanni sun yataati. Dandeettii isaatiin hin taane siin hin jenne ani. Fuula waaqaatiin seenee Yataate. fuuluma isaatiin seenee siin jedhe. Jabeenyum isaatu ulfinnum isaa cufaan seenee gad ba'i. Karaa suniin foon uffatee. Namu waan obbaye. Fuuluma isaatiin Maryamin keessa baatii 9 ture. Waaqi Aywa. A'udhu billahi. hin danda'amu kitaaba jedhe wanni namaan hin taa'u waaqaan ta'a. Wanti waaqni tolchuu hin dandeenye hin jiru. Kalas. Jaafiin ammaan tan si rakkiftu Mariyaam Dubbiin tun eessa si oofte beekta amma dubbiin kaati si harkaa badde amma tabalaashaati amma. Uflaali galiiti. Waaqi gubbaadhaa ka'eetiin foon uffatee fuuluma isaatiin harkuma isaatiin Maryam keessa seenee waaqi guddaan sun achi keessaan gannaa ba'e jettee amantaati. Amma dubbii tana amanteettee natti himta. Amma tana amansiisuuf dhuftaati. Tana natti himuu dhufte amma dhisi. Amma naaf galteeti. Kalaas mee nama biraatti dabarsi amma ga'eeti. Daani'eel kanatti dabarsime. Iyyoo. Isaatiin illee narra deeme. Eegi Amma geesse si geesseetiin jira guyyaa biraa walitti deebina. Hingaa. gaafi dhibbisi gaafachuu fedhe. Guddaa waliin haasofne hingaa. Na gaafatte illee walii deebifne illee wajjin haasofne illee. Amma hingaa inshaa. Ammoo waaqi foon hin qabu. Fuul waaqaati waaqi fuul qabaa fuula akka namaa qabaa waan akkasii mataa keessa futti. Waaqi hafuura. Hafuuri biif nama hin qabu. Ammoo marroo naaf fayyisuu fedhee yeessuun yanaaf nama uffata. Hingaa. Ammoo fuula yeessuun waaqaan naa gabbaa isaa jette kitaab siiban. Kitaaba yeessoo waaqee dullee siiban yoo ati barbaadde. Yeessoo waaqaa miti namu maatii dhiisi nama nyaatee dhuguuni waaqan jedhiniiti ati. Tana dhiisiiti. Kitaab siibaas. Takka boorantitti hima booranni irra jiraatu sanuu qabadhu. Yoo kitaab siiban akka yeessoo Akka islaantitti qabadhu malee ati tanaan amma tanaa wajji azaa taate. Waan aad malee kana fiddeeti wajjin rakkatte. Laala amma boorana tokkotti osoo fidde ati waaqi harkuma isaatiin fuula isaatiin garaa Maryamoo keessa seenee achiin nuu dhalate osoo jette jaarsi booranaa tokko sirraan fudhatamu. Hin dhaga'u sirraayyuu. Booranni akka malee dhugeeffatanii. Dubbii fafaati tun aad malee siin jedha. Tamaam. Booranni dandeettii waaqaatti hin dhugeeffata. Hawwannaan siin Booranni jechuu tokko jiru. akkana jedhee amanu hin jiru. Boorana tokkoyyuu hin jiru akkana jedheeti nama. Namni danda'ee waaqa hin ta'u. Akka ati jette kana jettee osoo itti himte tokko kiristaantittis hin fudhatu. Waaqatu gabbu'eetiin booranni akka itti amanu beettee hin beeku waan ta'eef baay'een isaaniidha hin beeka waan ta'eef ilma waaqaati jedhan malee waaqa tokkichatu gabbu'ee Maryamuu keessaan dhalatee achiin nuuf ba'e hin jedhan. Waan salphinaati kun. Nama waaqa tan jenne nami dandeettii waaqaan tan qabu waaqa ammoo dandeettii namaan tan qaba. Nami dandeettii waaqaan tan qabu. Maal ati amma dandeettiin qabda amma mee dandeettiin qabda funyaan ofirraa muri mee hin murtaa? Maani? Mee funyaan ofirraa muri? Hawaasin jedhe nami dandeettii waaqaan tan qabu waaqa ammoo Maal naan dandeettii jettaati namaan waan tan qabu. dandeessu hunda jettaati. Fakkeenyaaf ati amma fincaan kan kee dhuguu dandeessa. Hin dhugda amma fincaan kan kee. Lakki ta'e bira deemta foonii tamu waaqa sun bira Maaf ta'a. deem ati ofii kan keetii waan gadi waan yaraa waan fokkataa hin dalagdu. Waaqi ammoo waan fokkataa dalaga. Waan yaraa dalaga. Garaa Maryam waaqi guddaan garaa waaqaa garaa intala takkaa keessa seenee sagaraa bira fincaan bira sagaraa bira udaan jedhan san fincaan bira taa'ee ji'a 9 guutuu achi bira taa'eetiin achii ba'a. Atamuu fincaan hin dhugdu. Fincaan dhuguu dadhabde ati. Fincaan dhuguu hin dandeessu maaliif hin dhugne? Naaf hin malu jettee. Sagaraan ni nyaatta amma udaan ni nyaatta ati. Hin nyaattu. Dhagaye. Rabbi Isaayyaa keessa namoota waan inni jedhu. sabiidhachi uume kasii uume sun sagaraa bira taa'ee fincaan bira taa'ee achi hogguu jettu. Tuni waaqin danda'a jettee wama argite irratti wannan jedhin. Waaqi waan isaan hin malle hin dalagu. Atillee waan siin hin malle hin dalagu. Tole? Waan asiin jedhu. Akkasi rabbi waan danda'u hunda dalagaa jettee wama hunda rabbitti hin qabin. A'uudhu billahi min ashaitaan irrajim. Iyyoo ani hin qabne kitaaba jedhe akka dandeettii waaqa waan cuuf danda'a. Kaan ammoo Isaayyaa keessa waan jedhu. Waaqi waan hunda danda'a waan danda'u hunda dalagaa miti boo. Waan hunda danda'u hunda rabbiin dalagaa miti. Ati na obboleessaa waliin ana. Waacuuf danda'a jechuun sila waacuuf ta'a jechuun miti bar durumaa waacuuf danda'a jechuun waacuuf ta'a ofii isaa ta'a jechuudha miti fa'a. Obboleessi baay'ee. Waan isaan hin malle hin dalagu. Waaqi waan tolchuu fedhu. Waaqi waan tolchuu fedhu cufsiin hin mari'atu.
yaadi namaatiif Maal hawaaqa waan fokkuun dalagu waaqii ati bar waan fokkuu dalagaa jechuu jirta ati garaa intalaa keessa sittee waaqii guddaan sun achi keessa sagaraa bira fincaan bira maali bira intalli sun Maryam amma fincoofti udaan qabdi dhuga dhiiga qabdi maal haguma feete oota namaami garaa san keessa achi keessa taa'ee achi keessa ba'e jechuun laal yeesoo waan jedhe wanni amma udaan sagalee kanami nyaatu kun nam hin xureessitu wanni jecha hama nam keessa ba'u nam xureessaa kitaaba keessa atama nyaata fincaan kee nyaatam lak udaanii fincaanii sagalee ati nyaata malee cubbuun achi keessa hin jirtu ammoo cubbuun waan qalbii ta'e amma isa kana inni kun nama xureessu nyaata ammati maani waan nama sagalee kana nyaata ammati Iyo sagalee waaqatu duri akka namni shintibeeti gechoo gees tolchisiise suna ajana nyaadhuuf hin jiru ammoo waaqi sun cubbuutti herregu yoo cubbuutti eegi ajaan nyaanne maaliif eegi ajaan nyaanne ati waaqi ajaa bira taa'e maa jettaarre waaqi qar sagalee akka cubbuu qora kitaaba keessamee waaqi sagalee cubbuutti murlaal waaqi sagalee cubbuu waaqi ajaa bira taa'e jechaati ofii keetii ajaan nyaadhu jettaan dakki gaafis gaafa waaqi udaaniif waaqa salphisuudha malee kuni waan sirriitii miti. Mee nama tokkoof dabarse amma Daani'eel kana dabarsime. Kitaaba keessaa waaqi udaan cubbuu fincaan cubbuu yaadee qore. Waaqi seera deebii keessatti udaan wagguu udaantaniitiin jettanii akaafaa qottoo kanniin qabadhaati bare biyya keessaa baha ganda keessaa bahaati qota awwaalaa jedha akka waaqni dhufeetiin naannoo san deddeemu. Yoo isin ammoo sagaraa fincaanii fi udaan fa'aa yookaan wantoota namarraa ba'u kana naannoo sanitti wanna goota waaqin dhufuu jedhama. Fayyinni foon awwaalaa jedha. Fayyinni lubbuu teetii kan inni dhufee fayyinni lubbuu teetii nafsa isa keessa jirtuun fayyisuuf. Abboo kanneen gara qe'ee fincaanii fi sagaraan keessa jirtu yookaan waan namarraa ba'u kun keessa jiru keessa waaqin ba'u. Akkas jedha macaan seera keessa deebii keessa sii fiduu danda'a amma kana. Atamoo Maryamuu keessa bakka sagaraan jiru bakka fincaan jiru keessa waaqi seenee ba'e achi keessa ji'a sagal guutuu taa'e. A'uudhu billaahi mina sheexaani rajiim. Amma mee nama biraatti dabarsaa akka Mariyaamu yeessuudhaatti dubbata quraanii. Namatu dhalateedha malee waaqan jedhuuni waaqii achi keessa hin taa'u. Namatu achi keessa biyyuu achuma keessa taa'ee ba'e. Qulqulluu dhimma xuruu jedhu qulqulluu dhimma xuruu jedhu kitaabii quraanii. Qulqulluu jechuun bari qulqulluu jechuun akka jettuudha miti isa michaa miti barna biyyoota hundaanuu qulqulluutuma jedhaan. Iyyoo qulqulluudha Abiraamillee qulqulluudha jedha Yaayaallee qulqulluu jedha. Nutu qulqulluudha bara kama akka quraanaatti. Kitaaba keessan namni abbaa malee jira. Yeesoo malee. Nutu qulqulluudha Izakiim jedha akka isin qulqulleessuuf akka isaan qulqulleessuuf isaanii dhufee jedha nabiyyiin. Nutu qulqulluudha nuti qulqulluudha nabiyyiin warri nabi Muhammadin alayhi wasallam fudhate. Qulqulluu jechuun akka jettu sanii sagaraa bira hin teenne jechuudha miti nutu sagaraa bira teenye. Deegaltee fi jaalama bira teenye achi keessa gabbaan. Garuu amma qulqulluu jechuun akka jettu sanii miti. Cubbuu beekuu fi kaan wanna jechuudha malee. Akkasiin jedhe mee nama biraatti dabarsi mee takka eenyu mee nama biraa eenyu fudhatame. Ulfaadha Paaster kabajamaati asuma ustaaza wal waa gaafadhaani. Abboo ati dhiisimee. Yesuusin no qoy wal Yesuusin hin jaallattu isin. Een jaalanna wallaahi. Akkamiin jaallattu akka ammas hin jettanitti garuu jaalalan qabdaniif. Lakki ni jaalanna aboo. Nam tokko nama jaallattu sagaraa shintibeetii fincaan akkas jettee akkamiin describe goota characterize gootee akkamiin nama jaallattu tokko waa isaa eenyuun maa Yesuusin hin jenne bar Yesuus sagaraadha jedhe moo ani Kamaariyaam karaa isiin fincaatu karaa isiin udaanatu keessaa kabadhe akkamiin waa kadhata gaafa jettu aniyyuu karama saniin ba'e beekamaadha namni hunduu karama saniin ba'e baay'ee bareeda ustaas Yesus Kristos isaan Yesus illee ta'e Yesus illee na dhageeffadhu kaatilleen siif ibsaati na gaafattee miti isa na gaafattee kaatee ofumaa kan keetiitti hin deemin kaatinaan jettee Yesuusiin kabajaan kenne kun waan dhugaati malee waa wannaati miti waan arrabaati wal qabu fakkeenyaaf ana yoo fudhatte garaa keessa ture garaa keessa ji'a sagal ture ba'e ji'a sagal san keessatti garaa kana keessa sagara jira fincaantu jira dhiigatu jira waa meeqa jira. Kana hunda keessaa bakka okay no dhaggeeffadhaa lakki amma dhugaa rabbii isa itti amantanii ustaas lafi mucaan namaa taa'u garaa haadha keessaaf
Lafa sagaraan namaa taa'u garaa haadha keessaa tokko. Mal garaa keessa taa'ame Isa sagaraa eessa jira? no, garaa laammas irra deebi'ee isinii gaafadha. Scientifically jechuudha. Lafi gadameessi mucaan namaa taa'uuf lafi nyaatni nuyi nyaannee daayijestitti ta'ee shintibeetii ta'ee ba'u iddoo tokko taa'u. Eessa bakki inni ta'a? Maal garaa keessa ta'a miti bakka biraa jira? Isaa kun gadameessa keessa jira. Kun ammoo mar'imaan keessa gadamena dheegi kaa gaafattee kaatee na seeni. Dheegi kaa gaafattee kaatee na jala na seeni. Bakki wannaan gad bahuni bakki sagaraa wamaamni kunniin gad bahuni mar'imaan fufurdaa keessatti gala akirarratti deeme. Mar'imaan fufurdaa keessatti galee eeyma mar'imaan fufurdaa keessatti gala. Waluma bira jiran garaa keessa jira hundi isaatu. Kunillee asiin jira. Wal bira jiraniif iddoo tokko jiranii miti. Ani maal jedhee iddoo tokko jedhee wal bira turanii siin jedhe dubbataa jiru. Afaan Oromoon dhaggeeffattoota irra deebi'ee malee jechuma kiyya keessatti wal bira turanii siin jedhe duruma akkas jedhee haasaa ture. Eega wal bira jedhan jechuu batteetiin jette kana maal mukuna gaafataati. Ustaaza wal dhaggeeffadha. Ani amma waan emotionally waan nama godhu hin jiru kana keessa waan nama aarsu tokko hin jiru. Waan nama rifachiisu yookiin nama dallansiisu hin jiru. Gaaffii wal gaafachaa jirra waan ta'eef. Okay, kan siin jedhe Roobeera. Maryam keessa eessaan bahee akkas beektutti. Yesus dhaggeeffadha. Isa quraanni jedhu isa yookiin immoo isa wangeelli Yesuus jedhu yoo jettan ta'e akkan isinirraa hubadhustus taas Yesuus isa quraanarra jiruuf kabajan qabdan isin. Tokko quraanarra ka jiru isaan. Situ kabajan qabne malee nuti kabaja qabnaaf immoo akkasin jedhin murtii murteessiin waan siin jedhe naa deebisi malee. Akkasin jettanitti isin. Maryam irraa gaafa Yesuus dhalatu. Dhaggeeffattan miti maal taa'u dhaggeeffattan. Maal dhaggeeffattan ustaad? Amma sa'a tokkoof wayii guddoo addana taa'ee isin dhaggeeffachaa ture. Isin hin nuffine baran gaaffii keessan. Yoo gaaffii keessan kana haasa'ee yoo mudufine maal? Ati naa deebisi katana tana naa deebisuun dadhabdu ati. Karaa kamiin bahe Yesuus? Karaa fincaaniitiin bahe moo karaa biraatiin bahe? Karaa fincaanii qaama saalaa dubartii yoo beektu ta'e karaa fincaaniitti ba'uuf karaan dhalli namaatti dhalatu adda adda. Uraan isaa karaa kamiin namni karaa namaadha karaa kamiin? Karaa kamiin bahe? Qaamii ittiin dhaggeeffadha. Qaamii ittiin dubartiin fincaan fincooftuu fi qaamii inni itti isheen saala isheen ittiin dhiiraa wajjin ciistu qaawwaan isaa suraan isaa adda adda jechuudha. Yoo baayoloojikaalii deemtan jechuudha. Karaa kamiin bahe walii galatti ani kasiin jedhame akkasiin jedhe karaa kamiin bahe karaa fincaaniitiin bahe moo karaa biraatiin bahe? Gabaabaa. Ustaas na dhaggeeffadha. Amma addana teessaniitus Yesuusiin digireedii gootanii awwaanna aarsu tokko iyyuu hin qaban. Yesuus irraa loluun dhufan. Aboo ati waan akka wannaadhaan godhatiin kaabaan dhaadheessa akka waan Yesuus arrabsini wayin godhatiin. Looti wakan ani bar sitti hin jabeessine malee sana ol sitti jabeessa akka wannaa wayin godhatiin. Waan barbaadan kasitti haasaa jiru. Ati akkasiin jedhe jecha kiyya hubachuutti hin jirtu calliseetu bakka hormataa haasa'u jetta. Calliseetu bakka hormataa. No. Qaama saalaa namni tokko kan dhalatu karaa qaama saalaa dubartiiti kan dhalatu. Miti. Okay, karaa qaama saalaa dubartii eessaan fincoofti dubartiin karaa masanii fincoofti. Haa ta'utu iyyuu malee dhaggeeffadhaa ustaas waan isin hin beekne isinitti himaan jiru waan isin hin beekne isinitti himaan jiru ustaas. Namni kan dhalatu karaa qaama saalaa dubartii dhalata. Karaa ilmi namaa ittiin dhalatuuf karaa fincaanii qaama saalaa keessaa ba'u uraan isaa adda adda. Karaa tokko yoo ta'u wal bira jiraa jettan sila. Aboo maal taadessaa naga qabdaati. Dhaggeeffadhaa waan akka saayinsii keessattuu akka jettu kanaadhaa miti. Dhaggeeffadhu. Akka jettu kanaadhaa miti. Akkasii miti akka jettu. Ka dhiiraallee ta'ee fakkeenyaaf ka dhiiraallee ka dubartiin dhaggeeffadhu kaati. Fila kun nama jalaa saafo. Mee na dhaggeeffadhu kaa. Takka na dhaggeeffadhu takka dubbachuu sitti dhaggeeffadhee jiraame ammaan. Nan dhaggeeffanne ustaas. Haasa'u itti fufaan haasa'in mee ati addaan kuti balee. Amma waggoota haasoftu si dhaggeeffadhee ka'e. Daqiiqaa takka sekendii 30 illee haa taatu. Waggoon haasa'u jala haasa'u. Rakkoodha si akkana si wajji haasa'u. Akkasiin jedhee akka ati jedhetti kun dogongora. Akkin jedhamu fakkeenyaaf ka dhiiraallee haa ta'u ka intalaallee haa ta'u. Karaan bishaan namni irraa dhalatu keessa dhufu adda ka fincaanii irraa ni jedhama kun sirriidha. Hiddi keessa dhufuudha. Hiddi keessa dhufu karaan inni keessa dhufu garuu ammoo caafii irratti yookaan karaan ittiin bahu ammoo tokkoma garaagarummaa hin qabu. Tamam.
tokkoma garaagarummaan qabu. Hiddi keessa dhufeetiin wanna itti galu jechuun bakka irraa bahutti galu keessa akka dhufu Galatooma. sirriidha. Baay'ee Karaa baay'ee garaagaraadhaan. ulfaadha. Laakiin ammoo na dhaggeeffadhu. Galatoomaa dhiisee Isin nagaan jira. Isin Odarra nagaan jira. wagguu bo'o ammoo karaa tokkichaan ba'a. Karaa tokkichaan ba'a. Karaan biraadhaan jirtu laman qabdu. Qaawwa laman qabu dhiirillee intalillee. Namni ati yoo akka tasaadhaa intala qaawwa lama qabdu yoo argate ani hin beeku. Laakiin ammoo dhiirillee dubartiin illee lachanuu tokkoma kana keessatti karama tokkicha qaba. Karaa tokkicha qaba. Jechuun bakki irraa bahu jechuudha. Makraja jedha. Taa'umsa taa'umsa isaati. Amma garana siin jedhe akki siin jedhe hundi isaatu bira jechuudha. Biruma jedhee jechuudha jetti sii fayyadama. Waaqi Galatooma kanuma finne ulfaadhaa. Dhaggeeffadhu kaani. Ulfaadhaa. Sii deebisee maa kana duraa sii deebisaa jiru. Durumaan nu banne badee isa numa dubbachaa ture. Akki siin jedhe jalqabuma waaqi kee garaa keessatti gadaamessaa keessa taa'ee garaa fincaanii fi sagaraan keessa jiru naannoo isaadhaa jechuudha yookaan isa bira jecha irraa fayyadamii jedheen. Tasuma yoo Isa waliin bira? argan. Okay, wala arguu baatanii naaf eegi kaati. Fincaanii fi sagaraan faati kan jiru, dhiigni bira kan jiru. Wannaan ammas gadaamessaa keessatti dhiiga jira. In soorata sii galtee tubboo qabaa miti illee daa'imni wannaa tubboo yookaan hidda keessa sooratu jira miti illee dabalataan oota jira. Oota daa'imni dhugu jira. Ka daa'imni keessa taa'u jechuudha. Kana hunda keessa waaqni kan kee kan hunda keessa taa'e achi gabba'e. Eeyyee. Jedha sheexan jedhaa siisee tokko ifadha. Isinitti nima dhaggeeffadhaa gaama moo isin dhaggeeffadhemi? Eeyyee akka